Appilikeeshina bilbila keenya irratti fayyadamnu haala kamiin update gochuu dandeenya? Akkasumallee aappiiwwan updateii barbaachisan haala kamiin beekuu dandeenya? Aappii tokko update gochuun yoo barbaachise haala kamiin beekuu dandeenya? Kanaaf haala kamiin update gochuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Akkasumallee aappiiwwan updateii barbaachisan haala kamiin addaan beekuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa viidiyoo irraa keessatti. Nageenya isin dagannee ashamaa harka fuunee jirtu baga nagaan gara chaanaala keenyaa dhuftan isiniin jecha. Asumaan obbolaawwan chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Kallattiimaan gara barnoota keenyaa isin dabarsu. Egaa jalqaba irratti gara Play Store keessanii seentan. Play Store keessanii irratti al tokko kilikni gootanii achi booda iddoo profaayilaa kana irratti al tokko kilikni gootanii achi booda ammas manage app in the device kan jedhu kun ni jira. Isa irratti al tokko kilikni gootu. Ammas updates kan jedhu kun ni jira. Updates kan jedhu kana irratti al tokko kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Bilbila kana irratti aappiiwwan asirra jiran hundi isaatu update gaafatee jira jechuudha. Kanaaf aappiiwwan hunda isaatu irra deemtanii haala kanaan aappiiwwan updateii barbaachisu as jalatti isiniif baasa jechuudha hunda isaatu. Achi booda update gochuudhaaf kunoo fuuldura isaa update kan jedhu ni jira. Update kan jedhu kana irratti al tokko kilikii yoo isin gootan update isiniif ta'a jechuudha. Yookaan immoo all kan jedhu kana irra kaawwattan update all kan jedhu kana irra kaawwattanii isirratti kilikii yeroo gootan hunda isaatu select godhee update isiniif godha jechuudha. Garuu immoo neetworkiin keessan murteessadha. Neetworkiin keessan saffisa yoo hin qabaanne update ta'uudhaaf isin jalaa tura jechuudha. Kanaaf aappiiwwan murteessaa itti fayyadamtan keessa irra deemtanii update kan jedhu kan irratti kilik gochuudhaan update gochuu ni dandeessan jechuudha. Haala kana rotate godhee update ta'a jechuudha. Haala kanaan akkuma argaa jirtan kunoo aappii kana aappii Facebook kana update godhee jira jechuudha. Kunoo achi booda haala kanaan aappiiwwan itti fayyadamtan irra deemtanii aappiiwwan murteessaa ta'an irra deemtanii update kan jedhu kan irratti kilik gochuudhaan update godhachuu ni dandeessan. Kunoo haala kanaan update kan jedhu irratti kilik yeroo isin gootan haala kanaan rotate godhee update isiniif godha jechuudha. Kanaaf haala kanaan update gochaa itti fayyadama isiniin jedha. Viidiyoon irraaf isiniif qabadhee dhufe kanuma hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.